Akkam nagaa jirtu dursa fayyaadha akkam jirtu jechuun barbaada. Akkasumas immoo chaanalii kanaaf kan haaraa taatan maqaan kee Dr. Abirraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii yaala wallaansa dhibee ijoollee fi daa'immanii. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Mee har'ammoo dhibee tokko kan umurii hin qoonne kan daa'imman irrattis kan nama guddaa irrattis kan umurii kamirratti mul'atu waa'ee foroforii yookaan daandiruuf jedhamu barnoota baay'ee maatiif barbaachisu bal'isee qabadheen jira. Haa ta'u malee amma danda'ametti gabaabseen dhiyeessa akka armaan gaditti hordofaa. Daandiruuf yookaan foroforii kan jennu kuni rakkoo fayyaa buqqee mataa miidhu kan hawaasa bal'aa keessatti kan namoota hedduu irratti argamudha jechuudha. Nama umurii kamiis ta'e saala kamii kan hubudha. Ijoolleen jedhu nama guddaa dhiira dubartii kan jedhu miti jechuudha. Nama umurii kamiirrattuu saala kamirrattuu kan mul'atudha. Haa ta'u malee ijoollee irratti akkasumas immoo saala warra dhiirtaa irratti baay'inaan mul'achuu amala akkasii qaba. Akkasumas namoota dhibee HIV qaban irratti heddummatee mul'achuu qaba. Haa ta'u malee garuu akka waliigalaatti nama kamuu qabachuu kan danda'udha yookaan mul'achuu kan danda'udha jechuudha. Waan akka adii ququncaa bifa cululuqaa rifeensa keenya irratti uuma. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana. Nama hooksisaa akkasumas immoo yeroo hokkatanis harkaa fi uffata naannoo gateettii irratti baay'ee harca'ee mul'ata. Kana hundi keenyayyuu yeroo ta'e irratti nu qunnameera waan ta'eef beekna. Amala nama hooksisuu qaba yeroo kan immoo hin harca'a jechuudha. Wanti adii adiin luluqqa'ee yookaan fofolloqee mataarraa gadi dhufu. Egaa wanti foroforii yookaan daandiruuf jedhamu kun rakkoo hagas mara cimaa ta'e fayyaaf yookaan lubbuu irratti waan miidhuu hin qabu. Haa ta'u malee garuu yaaddoo namatti ta'a. Akkasumas immoo bareedinaaf yeroo mataan akkas ta'uun hedduun keenya hin jaallannu. Kanaaf yaaddoo namatti uumuu fi nama dhiphisuurraan kan darbe jireenya irratti effektii cimaa waan uumuu hin qabu jechuudha lubbuu namaa irratti. Wanti kun namaa namatti ni darbaa kan jedhu. Namoonni hedduun akkamitti hubatu wanti daandiruuf jedhamu kun wanti foroforii jedhamu kun filaadhaan yookaan waan ta'een namaa namatti akka darbutti yaadu. Haa ta'u malee daandiruuf yookaan foroforii kan jedhamu kun namaa namatti hin darbu. Kana beekuu qabna namaa namatti waan darbu miti jechuudha. Foroforiin namaa namatti hin darbu. Haa ta'u malee wanti foroforii fakkaatu tokko jira kan namaa namatti darbu. Kana kan yeroo hedduu nama dogoggorsu. Wanti beekamuu qabu kan foroforii fakkaatu garuu kan fangasiin dhufu kan tiinyaa kaapitis jedhu kan fangasii mataa namaa hubu inni garuu namaa namatti hin darba. Wal tuttuquudhaan filaa haguuggee jechuun shaarbii waan akkasii wal jijjiiruudhaan namaa namatti hin darba. Inni tiinyaa kaapitis yookaan fangasiin mataa. Haa ta'u malee foroforiin namaa namatti hin darbu. Namaa namatti hin darbu taanaan akkamiin nama qabata? Akkamiin namatti dhufa? Kan jedhu yoo ilaalle dhibee kanaaf ka'umsa wanta tokko qofa kan saaxilu hin jiru. Kanadha kan fidu jennee waa tokko qofa kan meenshin godhu hin jiru jechuudha. Dhibee kanaaf kan sababa ta'u wantoota hedduutu bakka tokkotti dhufee yookaan walitti dhufee kanaaf nama saaxila. Isaan keessaas kan jalqabaa gogaan nam tokko yoo zayita seebam jedhamu hedduminaan oomisha. Namoonni tokko tokko gogaan isaanii kan zayitii hedduu qibaatii hedduu qabu jiru. Namoonni gogaan isaanii qibaatii yookaan zayitii hedduu qabu kan oilii skin kanneen qaban carraa isaan foroforii godhachuu ol ka'aadha. Akkasumas immoo allerjii gogaa kan qaban kanneen gogaan isaanii salphaatti dallan yookaan sinsinnaa'u yookaan allerjii gogaa qabantu irra caalaa kanaaf saaxilamoodha. Kanaaf gogaan zayitii hedduu oomishuu akkasumas immoo allerjii gogaa qabaachuun kanaaf nama saaxila. Dabalataanis immoo yeroo yeroon rifeensa dhiqachuu dhabuu yeroo yerootti rifeensa keenya hin dhiqannu taanaan zayitni buqqee mataa irraa madduu fi seelonni gogaa du'an buqqee mataa irratti kuufamuun foroforiin itti uumu. Akkasumas immoo humnaa ol filuun gogaa mataa miidhuu yeroo rifeensa filatan humnaa ol filuun gogaa mataa of moccoruu akkasumas immoo shaashii yookaan wantoota ittiin rifeensa mataa hidhataniin haguuggee adda addaadhaan yeroo mataa hidhatan qabsiifatan rifeensa baay'ee gottotanii hidhachuu baay'ee dudduubatti yookaan baay'ee gottotanii rifeensa hidhuun akka gogaan sun stireech ta'u ta'a kan gottotamu ta'a gogaan jala jiru kun immoo foroforiif nama saaxila jechuudha. Dabalataanis immoo dibata adda addaa kan gogaa isaanii waliin simne kan gogaa isaanii sinsinneessuun akka gogaan isaanii dheekkamu taasisu. Kanneen akkasii yoo mataatti dibatan carraasan foroforii godhachuu ol kaa'a jechuudha.
Akkasumas immoo jiraachuu gosa yistii yookaan gosa fangasii malaseeziyaa jedhamu yoo qabaatan rifeensa mataarraa yookaan mataarraa buqqee mataarraa carraa isaan dhibee kana godhachuu ol kaa'an. Malaseeziyaa kan jedhamu kun egaa fangasii ta'ee gosa yistiidha. Akkasumas immoo uumamaan buqqee ga'eessota baay'ee irratti rakkoo osoo hin uumin kan wajjin jiraatudha. Namoota hedduu biratti fangasiin kun buqqee mataarra jira. Haa ta'u malee rakkoo uumu. Haa ta'u malee namoota tokko tokko biratti immoo carraa kana fiduuf kontiribiyuut gochuu gahee isaa taphachuun ni jira jechuudha. Dabalataanis immoo yeroo dheeraaf ifa aduu keessa turuu wantoonni akka awwaara adda addaa dast wantoota bugugii awwaara adda addaa bakka akkasii yeroo dheeraa turuu akkasumas immoo namoota gogaan isaanii diraay ta'e gogaa ta'e namoonni tokko tokko gogaan isaanii noormaalii diraay kan ta'e jira namoonni gogaan isaanii diraay ta'e gogaa ta'e carraasaan foroforii godhachuu ol kaa'e jechuudha. Egaa kanneen kanatti bakka tokkotti dhufee akka namni foroforii qabaatu taasisa malee namatti hin darbu wanti kun. Namoota kanarratti buqqeen mataa isaanii diimachuu fi luluqqa'uu akkuma sila jenne qunca'uun wanta bifa adii yookaan kelloo qaburraa ni mul'ata ni harcaas yeroo isaan of hooqqatan akkasumas amala nama oksisuu qaba wanti kun. Rakkoon kun yeroo hedduu mataa irratti mul'atu malee nyaara ijaa irratti funyaan irratti duuba gurraa irratti rifeensa naannoo qaama saalaa akkasumas darbee bobaa jalatti akkasumas immoo rifeensa laphee irra jiru yoo jiraate mul'achuu ni danda'a jechuudha eessatti. Haa ta'u malee yeroo hedduu rifeensa mataa irratti mul'ata. Furmaanni maali? Ka'umsi wanti kanaa hanga kanaa yoo jenne furmaanni maali jennee ilaalle furmaanni karaa mana yaalaas jira. Akkasumas immoo manatti wanta gochuu qaban tokko tokko jiru isaan ilaalla. Akka waliigalaatti garuu kan beekuu qabnu wanti gaariin foroforii ilaalchisee jiru salphaatti to'annoo jala oolchuun ni danda'ama. To'annoo jala oolchuun garuu balleessuu jechuu miti. To'annoo jala oolchuun ni danda'ama haa ta'u malee wanti kun badee deebi'uun amaluma isaati. Akkuma allerjii akkuma dhibee asmii akkuma dhibee adda addaa akkuma waan akka allerjii hin badaan deebi'a. Gonkuma wanti balleessu hin jiru. Yeroof yaaliin jiru yookaan tajaajilli jiru yeroof wanta sana hin to'ata hin balleessa haa ta'u malee guutummaatti akka hin deebine godhuu hin danda'u. Kanaaf egaa yaalli yookaan hikimnaa wanta kana maadha yeroof akka wanti kun dhiisu taasisa malee wanti kun gara fuulduraatti akka namatti hin deebine kan taasisu hin jiru jechuudha. Shaampoo gosa garaagaraa salphumatti bitatanii fayyadamuu dandeessan hedduu jiru. Haa ta'u malee shaampoon tokko yoo isin irraa balleessuu baate yookaan yoo wanti kun isinirraa hir'isuu baate kan biraa yaaluu qabdu. Shaampoo gosa hedduu tokko fayyadamtanii inni irraa baduu jechuu hin qabdan jechuudha. Tokko dide tokko yaaluudha. Akkasumas immoo yoo danda'ame shaampoo gosa lama wal jijjiiruun fayyadamuunis gaariidha. Shaampoon foroforiif kennamu hedduu jiru wal jijjiiruun fayyadamuu torbee keessatti torbee tokko akkasitti yoo fayyadaman amala dafee baduu qaba jechuudha. Shaampoowwan qabiyyee armaan gadii keessaa tokko yookaan lama of keessaa qaban bitachuun ni danda'ama. Kan ziink shaampoo qaban jiru kan taar beesdi shaampoo konteening salisaaliik asiid keetokonaazol shaampoo kan jedhama hedduu jiru. Kanneen waan akkasii of keessaa qaban egaa bitatanii ittiin fayyadamuun wanta kana ni balleessa jechuudha yeroof. Haa ta'u malee tokko dide garbiraa yookaan adda biraa yaaluu qabu malee hin dide jedhanii dhiisuu hin qaban. Haala ajaja qodaa isaarra kaverii isaarra jiruun fayyadamuun yookaan haala ajaja ogeessi fayyaa jeen fayyadamuudha yookaan kaverii isaa dubbisanii fayyadamuudha. Yeroo hedduu garuu ajajni isaa akkamidha guyyaa guyyaan yookaan guyyaa tokko darbanii guyyaa lammaffaa irratti fayyadamuudha. Akkasumas immoo aga yoomitti kan jedhuufi yoo isaan irraa badaa dhufe torbanitti si'a tokko si'a lama gochuudha. Akkasumas immoo yoo siruma badee dhiisanii yeroo inni namatti deebi'u fayyadamuudha. Erga inni badee booda kontiineesli fayyadamuun fayyumaa qarshii fixuu fayyumaa qoricha balleessuudha malee hin fayyadu. Takkaan nurraa bannaan torbanitti takkaa lama gochuudha sanaa booddee dhiisuudha. Yoo inni deebi'ee dhufe immoo deebisanii daganaa fayyadamuudha jechuudha. Kanaaf wanti kun gonkumaa akka hin banne gochuun akka hin deebine gochuun ni danda'ama. Ammaaf garuu balleessuu ni danda'ama. Kanaaf egaa yoo torbee lama sadii keessatti isaan dhiise dhiisuudha qoricha sanaa yeroo itti deebi'u immoo deebi'anii fayyadamuudha. Akka hubannootti garuu maal beekuu qabna? Shaampoo akkasii yeroo fayyadamnu tarii mallattoo allerjii kan akka
nama gubuu, diimachuu, dhiita'uu, ooksisuu, shiffita adda addaa namarratti baasuu fide dhaabuun barbaachisaadha. Tariitii irriteet godhee ta'uu danda'a rifeensa gogaa mataa nama sanaa akka allerjiitti ta'e ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf shaampoo akkasii yeroo fayyadaman yoo diimate, yoo nama gube, yoo dhiita'uu, shiffita adda addaa godhate dhiisuun barbaachisaadha. Shaampoodhaan yoo isaan irraa baduu dide yookaan buqqee mataa keessan kan diimatuu fi dhiita'u mallattoo allerjii godhate shaampoo yeroo fayyadamtan yeroo kana ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Manatti immoo ofumaan maal yoo yaalan wanti kun baduu yookaan hir'achuu danda'a kan jedhuu fi kan jalqabaa qomxaaxxee kan jedhamu kan samsamee gurguramu siinii tokko bishaan siinii tokkotti makuun daqiiqaa 30 hanga sa'a tokko turuuf rifeensa mataatti dibachuun ofirraa miicuu torbanitti si'a 2 yookaan si'a 1 qomxaaxxee siinii tokkoo fi bishaan siinii tokko walitti makuun ofitti dibatanii rifeensa mataatti daqiiqaa 30 hanga sa'a tokko erga turee booda ofirraa miicuu. Akkasumas immoo beeking soodaa kan jedhamu kun biyya keenyatti illee oomishama. Yeroo shaaworii fudhatan rifeensa mataa ofiitti diguun daqiiqaa muraasa keessatti deebisanii ofirraa miicuu. Akkasumas immoo coconut oil kan jedhamu jira. Inni kunis immoo wantoota hedduuf gargaara. Inni kun fallaana yookaan maankiyaa 3 hanga 5 kan ta'u rifeensa mataa ofiitti diguun erga sa'a tokko turee booda shaampoo adda addaa fayyadamanii rifeensa mataa ofii miiccachuu. Garbiraan immoo kan manatti wantoota akkasii fooyyessan cuunfaa loomii. Cuunfaa loomii fallaana yookaan maankaa tokko yookaan maankaa 2 ofitti dibachuun booda dhiqachuu. Sanaa booda immoo cuunfaa loomii fallaana tokko bishaan burcuqqoo tokkotti dabaluun ittiin mataa dhiqachuu. Akkasumas olive oil kan jedhamu jira. Inni kun isa kanas immoo cobsaa yookaan coba 10 mataatti of cobsuun mataa keenyatti garriguu. Mataa ofii wayiin haguuganii ofirra bulchuun ganama dhiqachuu. Olive oil kana hanga coba yookaan xabbe kan jedhu hanga 10 ofitti cobsinee mataa keenyatti sirriitti rignee shaashii wayiin yookaan waan ta'e mataa keenya guugnee ofirra bulchinee ganama ofirraa dhiqachuudha jechuudha. Wantoonni kun egaa yeroof ni balleessu ni fooyyessu. Haa ta'u malee deebi'ee dhufuu danda'a dhibeen kun. Amaluma dhibee sanaati. Ofuma isaa yeroo ta'etti bada malee qorichi dhibbatti akka inni deebi'ee dhufne taasisu hin jiru. Wanti kun yaalaan ni bada yookaan manumatti wanta daddaawwanii ni bada jenneerra. Haa ta'u malee ofuma isaa deebi'ee dhufuu danda'a jenneerra. Akkamiin akka inni dafee hin deebine akka inni isaan ittiin deddeebine gochuu danda'u akkamiin ittisuu danda'u yoo jenne jalqaba qulqullina rifeensa mataa eeggachuu. Mataa ofii qulqullina mataa eeggachuu jechuun dhiqachuu qofa miti. Dhiqachuun isa tokkodha yookaan miiccachuun tokkodha. Haa ta'u malee rifeensa mataa ofii amma ammaa qaqqabuu dhiisuu. Yoo isaan hooksisellee amma ammaa hooquu dhiisuu. Yeroo tuttuqan ni xuraa'a. Rifeensi mataa immoo qulqulluu ta'uu qaba. Yeroo tuttuqan yeroo hooqan wanti kun kaa'a jechuudha. Akkasumas shaampoo rifeensa kan qaama isaanii wajjin yookaan kan qaama keenya wajjin wal simu ilaallee fayyadamuu. Kamtu qaama keenyaaf ta'a, kamtu rifeensa mataa keenyaa wajjin wal simeera kan jedhu adda baasanii fayyadamuu. Stress yookaan dhiphina sammuu wantoonni akkasii amala foroforii baay'isuu qabu. Kanaaf amma danda'ametti egaa jireenya keessatti dhiphachuu hir'isuun stress hir'isuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo rifeensa darbee qilleensatti baasuu yeroo hundaa shaashii yookaan wantoota adda addaa fayyadamee deemuu hin ta'in qilleensatti baasuu, sosochii qaamaa gochuu, exercise taasisuu. Akkasumas immoo torbanitti al tokko yookaan 2 mataa filachuu. Yeroo filatan wanti zayitiin mataarra jiru bilook ta'ee yookaan kuufamee hin turu jechuudha. Kanaaf torbanitti si'a tokko si'a 2 darbee filachuun barbaachisaadha. Kana gochuudhaan akka inni dafee hin deebine gochuun ni danda'ama jechuudha. Akkasumas immoo rifeensa mataa gottotuun hidhuu yookaan qabsiisuu dhiisuu, shaashiin jabeessanii hidhuu dhiisuu. Rifeensa mataa baay'ee dudduubatti gottotanii hidhuu, shaashiin jabeessanii hidhuun wanta kana akka inni dafee qaama keessaa ka'u taasisa jechuudha. Kanaaf wantoota akkasirraa of qusachuudha. Kanaan ala garuu dhibeen kun fayyaa irratti waan hedduu dhiibbaa geessuu hin qabu. Yeroof diskomfortiin itti dhaga'ama malee yeroo ta'e ofuma isaanii bada jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kanaaf haaraa ta'an subscribe gochuun hin dagatinaa. Turtii gaarii mata duree biraadhaan yeroo biraa wal agarra.